Kanaan booda hojjettuun manaan barbaachistu. Jaalaluma deeti daggana na gubdu. Jaalaluma deeti daggana na gubdu. Silaa murtii beekee waasilleen daararu. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Kanaan dura chaanaalii duraa irratti akkuma hedduun keessan beektan suuraan ani fayyadamu kan aadaa Oromoo barsiisu calaqqisiisu ture. Suuraawwan toora Facebook irratti maxxanfaman gargaaramaan ture. Haa ta'utii garuu yeroo ammaa kanatti namoonni garaagaraa suuraa keenya eeyyama keenya malee maaliif maxxansite jedhanii toora YouTube'n waan na himataniif suuraawwan biyya keessaa fayyadamuu dhiiseen suuraawwan bilisa ta'an toora intarneetii irraa fayyadamaan jira. Kanaaf hedduun keessan illee komentii jalatti suuraa akkanaan fayyadamiinii naan jechaa naaf barreessaa jirtu. Kanani suuraawwan kanneen fayyadamaa jiru jaalladheen barbaadin otoo hin taane suuraawwan toora sooshaal miidiyaa fayyadamuu waantan dhorkameefi kana akka kanaatti naaf hubadhaa jechaa hanga danda'e suuraa gaarii ta'e seenaa kana waliin deemu itti fayyadamuu nan yaala jechaa kanneen natti qabamtanis na of kolchaa dhiifama naaf godhaa kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti seeraan baradheera. Maatiin koo ijoollee 4 dhiira 2 durba 2 dhiirri hangafa 2 kan walitti aannu dubartoota arfaffaan immoo dhiira. Sana keessaa ani ishee sadaffaa irratti dubartii taatee dhalattedha. Maatiin kiyyas lamaanuu haatiif abbaan hojjettoota mootummaati. Haa ta'uutii garuu ani akka maatii hojjettoota mootummaa abbaan koo barsiisaa ta'etti barnoota ijoollummaa kootii kaasee gonkumaa hin jaalladhu. Barnoonni ni jibbama ta'e otoo hin taane haati kiyyas biiroo hojjettu keessa ooltee waan nagaltuuf hojiin manaa harka caalu anatu hojjeta. Obboleettiin kiyya na hangaftu waan na abboomtuuf hojii harka caalaa anaaf kennitee ofii ishee boqotti. Hangafa kiyya waan na taateef haalli dhaloota keenyaa walirraa fageenya waan qabnuuf na baattees waan na guddisteef ajajamuun dirqama kooti. Kana ta'uu baannaan humnaan natti kaati. Maatiin kiyyas isheen na rukunnaan ittiin dheekkamanii. Haati kiyya haati kee isheedha malee ana miti. Ani bakka hojii koon oolanaan jetti. Kanaan anis mana haadha koo hanga kutaa 8tti umriin koo waggaa 15 guutuutti ture. Jaalalas kan hin eegalee barnoota kutaa 7 akkuma eegaleeni. Dargaggeessi ani waliin jaalalan eegalee gargaaraa konkolaachisaa haadhaaf abbaa kan hin qabne barnoota yeroodhaan kan isa barsiisu dhabee dargaggeessaa addaan kuteerraati. Maatii dhabus hiyyeessa magaala keessa oolu ta'us haa ta'uutii garuu yeroo inni na gaafateerraatii kaasee keessi kiyya baay'ee isaaf booji'ame. Kanaan waggaa 2 jaalalaan erga waliin turree booda waa'ee gara fuulduraa keenyaa mari'achuu eegalle. Kanaan anaaf inni kan irratti walii galle gara biyya hambaatti si ergadheen wal gargaarree konkolaataa naaf binnee gaafa deebitu immoo jireenya keenya waliin eegallaa jennee laphee qulqulluudhaan umrii kanatti anis innis ijoollee taanee walii galle. Maallaqattiin gara biyya hambaan deemus mindaa isaarraa walitti qabee liqeeffatee erga kuusee booda guyyaa gara magaalaa Finfinnee deeman anaan konkolaataa gabbinaa keessa na dhokfatee na fuudhee deeme. Waraqaa eenyummaa ofumaa naaf baasee waan na tureef paaspoortii kan saffisaa jajadheen meedikaala ka'een viizaa kiyya gara biyya hambaatti ergadhe. Ayyaan akkamii akka inni qabu hin beeku. Viizaan kiyya naaf ergamee guyyaa 7 keessatti naaf deebi'e. Waliigalaan anaaf inni torbee 3 Finfinne keessa waliinis turre. Kanaan akka inni na fudhatee maatiin kiyya wanta dhaga'aniif obboleessi kiyya hangafaa ajjeechaaf jaalallee koo kana barbaadu eegalee gara biyyaatti deebi'uu waan hin dandeenyeef konkolaataa irraa dalagurraallee dhiisee magaalaa Finfinnee jiraachuu eegalee yeroo gabaabaa keessattis hojiima gargaaraa konkolaachisaa argatee hojjechuu eegalee yeroon gara biyya hambaa deemuu barrisaa dhuma
bara 2000 yookiin immoo miilineemii waan tureef bilbilli moobaayilaa nama hedduu harkarra hin turreem. Kanaaf mana namoota mana isaanii kireeffatee jiraatuun bilbila manaa isaaniin nan bilbilaafi. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko intalli isaanii hiriyoota isheef dhokattee waan bilbiltuuf waan ati gara biyya ambaatti bilbiltuuf bilbilli kuni qarshii 400 lakkaa'e jechuun qarshii 400 kanfalchiisanii mana sanaas jaalallee koo baasanii. Kanaan eega sanaanis suuqirraa bilbila garaagaraan miiskoolii naaf gochuu eegalee. Baruma nani gara biyya ambaa deemee maallaqa isaatiin konkolaachisummaa baratee yeroo hedduus otoo ittiin fudhatiin qacaramee konkolaachisummaan magaala keessaa dalaguu eegalee. Kanaan anis hojjechaa innis hojjechaa waggaa 3 biyya ambaa deemeen yeroon xumuru maallaqa hangam walitti qabdeettaa ana bira hanga kanaa jiraa jedhee na gaafata. Anis kanan walitti qabe ittiin himee maallaqa xiqqoo baankii itti dabalatee konkolaataa haaraa duwwaa mana isaatii bituu akka danda'amu natti hime. Anis baay'ee gammadeen biyya ormaa taa'een konkolaataa bitachuu dandeenya moo yeroon jedhuuni eeyyeen maaliif dhamaataree jireenyuma keenya borii jijjiiruuf mitii naan jedhee maallaqa kana itti ergeen akkuma naan jedhe bitee itti hojjechuu eegalee. Si'a kana galiin argatus ofii waan konkolaachisuuf dabalee fi waggaa 5 hangan turutti yookiin immoo sanaan booddee waggaa 2 dabaladheen innis hojii waggaa 2 konkolaataa sanaan hojjeteen maallaqa qabnu walitti finnee konkolaataa inni ji'oonni kireeffatan biyya tokkoo gara biyya biraa saffisaan imaluu danda'u kan hojjete namarraa bitee namoota konkolaachisuu danda'an dhimmoota garaagaraaf baadiyyaa biyya barbaadan deemaniif kireessuu eegalee. Baatii 2-3 waan kireeffataniif maallaqa guddaa argamsiisa. Kanaan innis ammoo maallaqa gaarii argachaa jirra kottugaa waliin jiraanna naan jedhee biyya ambaatii na waamee gaa'ela keenya dhaabbannee waliin jiraachuu eegallee. Jaalaluma teetii daggana na gubdu jaalaluma teetii daggana na gubdu silaa murtii beekee waasilleen dararu waasilleen dararu. Haadhaaf abbaa koottis jaarsummaan ergamee amma wanti hundumtuu waan jijjiirameef nagaan bu'ee manni magaalaa Finfinneettiin kireeffadhe maatiif firoottan koofillee bakka boqonnaa ta'ee jiraachuun eegalee. Yeroo waggaa 6 waliin jiraannuttis daa'ima 3 dhiira 2 fi durba 1 waliin horanne. Hanga waggaa 6 kanatti ani ijoollee manguddifadha. Inni ni hojjeta yeroo dadhabetti baatii 1-2 konkolaataa haa dalaganiif kenna. Nama rabbi eebbise kanattis sanattis maallaqa nama hin baafne waan na ta'eef konkolaataa 2tiin otuu mana keenya jiraachisuu waggaa 3 keessatti konkolaataa guddaa FSR jedhamu bitee sanaanis konkolaachisaa qacaree abbaan manaa koo hojjechuu eegalee. Yeroo daa'ima koo 3ffaan dahuttis lafa bakka ajaa'ibaatii bitee konkolaataa tokko qabsiisee baankii irraa liqeeffachuun baatii 3 keessatti mana L-sheeppii maal fakkaatu ijaareetti na galchee. Anis mana kiraa keessaa ba'uu kootti rabbiin baay'een galateeffadhe. Daa'imni koo quxisuun naaf jabaattee waggaaf baatii muraasa yeroo naaf guuttu abbaa manaa kootiin ni beektaa ani barnoota hin qabu kutaa 8tti naddaan kutee maaliif hojii mata illee nan jalqabsiistu tarii qabeenyi kuni yeroof qofa nurra turuu danda'a gaafa rakkoon uumame anis waantan beekuun si bira dhaabbadhee si gargaaruun qabaa jedheen gaafadheeni. Yeroon kana gaafadhu barrisaa bara 2013 fulbaanarraa. Yeroo kanatti abbaan manaan koos tole homaa rakkoon qabu anaafuu oliif gadi jettee yoo hojjette miilla kee yoo hiikkatte natti tolaa hojii akkamii hojjechuu barbaaddaa jedhee na gaafate. Anis gosoota hojii garaagaraa ergan itti himee booda murteessiitii natti himii yookiin immoo ani hojii baasu barbaadeen sitti himaa jedhee natti himee. Lamaan keenyu hojii manaa godhannee dhumarratti mana juusii fi kuduraaf muduraan garaagaraa itti gurguramu hojjechuu akka hin danda'u natti himee irrattis walii gallee. Hojii tokko itti seenuuf haala ittiin hojjetamu beekuun barbaachisaa waan ta'eef dursinee qacarameen mana hojii akkanaa hojjechuu akka hin qabu walii gallee faddaalaa barbaadee mana keessa ijoolleef hojjechuu manaa qacaruun ani immoo mana juusii fi kuduraaf muduraa kan namaa qacarameen baatii 2 hojjedhe. Haga kanaatti gaa'elli koo nagaadha. Abbaa manaa koo waliinis muudaa tokkollee hin qabnu. Gaafa ayyaanaa yookiin maatii keenya bira deemna yookiin immoo maatiin koo guutummaatti ni dhufu. Firoottan keenyaaf dubartiin jirti
ittiin jedhame anas ta'e gaa'ela kiyyattis obboloonni koo ni inaafu jireenya ajaa'ibaan jiraadha. Mana juusii kanaa baruuf qacarameen kan ittiin hojjedhu baatiidhaan qarshii 800 ture. Haa ta'uutii garuu baatii 2 keessatti ogummaa hundumaa nan bare. Darbeeyyuu namoota kuduraa fi muduraa hiran akka magaalaa Finfinneetti qoodan bilbila isaanii qabadheen walii galtee isaan waliin uume. Kanaan booddee abbaan manaa koo qarshii 200,000 magaalaa Finfinnee qixxa lamaanitti bakka gabaan argamuu danda'uun mana naaf kireessee mana juusii fi kuduraa fi muduraa banne. Hojiin kun baatii 2 qofa na rakkise. Hanga naannoo jalqabanitti maamila horatanii namootaan wal baranitti ulfaataadha. Baatii 2 booddee garuu gatii xiqqoo gadi buuseen qulqullina immoo ol qabeen hanga qarshii 30,000tti kasaareen gabaa erga ofitti fidadhee booda qulqullina otoo hin hir'isiin gatiitti dabaluun mana hojii koo barsiifadhee waliigalaan banadheen baatii 7 booda manni juusii kun gatii isaa deebisee hinumaa itti babal'iseen gabaa addaa godheen hojjechuun jalqabe. Abbaan manaa kiyyas yeroo kuduraa fi muduraan na jalaa hir'atu dhumu bakka jiru barbaadee ho'aa kan ta'e fidee naaf buusa. Yeroon ani hojii kiyyatti biizii ta'uttidha. Gaa'elli kiyyaa tuqamuu jeeqamuu kan eegale. Kallattii kanaanis gonkumaayyuu abbaa manaa koo shakkeen yaadeen hin beeku. Abbaan manaa koo ani bakka mana hin jirretti hojjettoota manaa mana kootti qacaramanii waliin ciisa. Kanammoo kanan bare namni natti mee yookiin immoo ijaan argeen miti. Guyyaa tokko bilbila isaa ana bira kaa'ee deemee ergaan miiseejii baankii irraa ergame maallaqa akkaawuntii hojjettuu mana kootti akka ergame argisiisu bilbila isaarra yeroo seenudha. Maallaqni kun dachaa mindaasheedha. Anis maal haa ta'uuf maallaqa kana ergee fi jechuun shakkuu nan eegale. Maaliif wanta hundaa waan mana keessaa anatu bitaa konkolaataadhaan fuudheen galaa. Hojjettuun manaa dhimma manaatii baatu hin qabdu. Kanan godhe guyyaa tokko sa'a laaqanaa irratti mana deemeen bilbilli kiyya sagalee riikardi akka inni godhu taasiseen chaarjirra kaa'een deebiseen bakka hojii deeme. Galgalas gara manaatti deebi'een erga abbaan manaa koo rafee booda eerfooniidhaan taa'een dhaggeeffachuu eegale. Kanaan wanti shakke sirrii madha. Abbaan manaa koo hojjettuu manaa kiyyaan kanfalee fi waliin ciisa. Buleen ganama ka'een hojjettuu manaa kana nan gaggeesse. Abbaan manaa kiyyas maaliif gaggeessite jedhees nan gaafanne. Waa'ee dhimma gaa'ela koos gadi taa'een yaaduun eegale. Jeeqamuu raafamuu jireenya keessatti kan jedhamu biyya ormaa yeroon jiraadhu irra caalaa bara kanan dhiphadhe. Jaalaluma teeti daggana na gubdu. Jaalaluma teeti daggana na gubdu. Silaa murtii beekee waasilleen daararu. Akkamittiin abbaan manaa koo ijoollummaa kootii kaaseen waliin ta'een kabaja kiyya kenneefiin ilmaan 3 waliin horannee anarratti dubartii gara biraa bira deema kan jedhu baay'ee akka nuuf jibbu na taasise. Gaa'ela kana waggaa amma kana ittiin dhama'ee diiguu koorraa hojjettuu manaa yoon jijjiire naaf wayya jedheen mana faddaalaa deemeen ofii kiyya deemeen ammas dhaqee fidadhee naannoo torbee tokko ergan tursee booda bilbila gara biraa biteen miimoorii moobaayilii abbaa jiibii 16 biteen waan mana keessa hojjettu dubbatamu icciitiidhaan bilbilli koo riikardi akkanaaf godhuun mana kaa'ee deemuu jalqabe. Mana kaa'een guyyaa 3 booddee abbaan manaa koo ammas hojjettuu manaa ishee kanatti deebi'ee yeroo inni kadhatu maallaqa akka kennuu fi yeroo ishee dirqisiisuuf yaalu yeroo nan iyya jettu bilbilli koo riikardi godha. Icciitii mana koo kana ofuma kiyya harka koon gurra koon hin dhagahe. Kanaan tarii hojjettuun manaa kun ijoollee waan taateef jedheen seentee torbee 2tti baasuun mana faddaalaa deemeen rakkoo mana kiyyaas itti muun dubartii ijoollee qabdu umuriidhaanis fagaatte naaf barbaad jedheen itti madheen argadheen mana kootti qacaradheen ammas akkuma barsiise bilbila kiyya riikardi godheen chaarjirra kaa'een manaa ba'uu eegale. Yeroo kanammoo abbaan manaa koo dubartii mana kiyyatti qacaramtee jirtuuf maallaqa kennee wantan godhu hin dubbatiin jedhee ijoollee barattoota kireeffatanii ollaa keenya jiraatan manatti waamee kutaa ijoollee keessatti waliin ciisuu eegale. Icciitii kana garuu bira ga'uuf hojjettuu sadaffaa kana galcheen naannoo baatii 2 fudhate.
hinuman gubadhee nan cinca'ee wantan godhun dhabee nageenya gaa'ela kiyyaa dur mataa kootii kanan buusu nagaa akka inni ta'u kanan barbaadu amma garuu sababa kanaan yoon jeeqe yoo wallolle yoo nagaa dhabne malee anumattuu boqonnaan natti dhaga'amuu didee baanee galle anaaf inni walitti buuna keessumaa waggaa lama as immoo abiddarra wal keenya gaa'elli waggaa dheeraadhaaf nagaa ture ergan hojii biizinasii kana jalqabee nagaan nu gidduuti dhibee kanaan hojjettuu manaa kanas nan baasee kabraa gaafan fedhu akkanuma akka amalasaa waliin ta'a hojiin kiyya banamee waggaa tokko booddee wantan rekkardi gochaa ture ediit gochisiiseen abbaa manaa koof dhageessisuu qofa otoo hin taane mana hojii kiyyaa guyyaatti qarshii 10,000 hanga 15,000 bu'aa argamsiisu cufeen baadiyyaa ijoollee koo sadan qabadheen warra koo biran deemee haadha koodhaan abbaa koodhaan nan gubadhe jiraachuun dadhabeen jedhee yeroo kanannis guyyaa 3 booddee jaarsolii walitti qabatee dogongora koorraa ofan sirreessa naan jedhee dhiifama na gaafatee haatiif abbaan koos kanaan booddee gaa'ela ijoollee kee qabeenya kee toratte homaa gochuu hin dandeessu yoo dandeessan taa'aa fudhadhaa yoo dadhabdan immoo yoo ati gaa'ela kana diigde egeree ijoollee keetu bada qabeenyi walitti qabdan kunis hin bittinnaa'a jedhanii na gorsanii na deebisanii anis ijoollee koof jecha gara manaatti hin deebi'ee abbaan manaan koo ni sirrataan garuu abjuu ta'ee inumaa darbee jimaa qama'uu dhugaatii dhuguu hoteelallee kireeffatee buluu eegalee amma boba'aa toon taanii ciinca'aa jireenya koo jiraachaan jira hojiillee guutummaatti namatti qacareen hojii mana koo hojjechuun akka durii sirreeffachuuf yaalus haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo sanumaa homaa qalbii isaa ijoollummaatti kan duriitti naaf deebi'uu didee hiriyoonni koo dubartoonni magaalaa Finfinnee keessattiin hiriyoonfadhe ani gaa'ela akkanaa keessa guyya tokko yoo hin bulu ijoollees yoo taate carraa isheetti guddatti jedhanii na gorsu ani garuu ijoollee koo miidhadheen ciniinsuudhaan sadan isaanii dahee kanarratti murteessuun natti ulfaate ofii miidhameen ulfina kabaja dhabeen jiraachuun murteesse meesin immoo seenaa kiyya kan dhaggeeffattan yaada gorsa keessan naaf qoodaa tarii adda ba'uunis filannoo kan ta'u yoo ta'e yaada na amansiisu waliin naaf katabaa ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa jaalaluma teetii takkana na gubdu jaalaluma teetii takkana na gubdu silaa murtii beekee waasilleen daararu waasilleen daararu. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya guyyaa irraallee seenaa nama barsiisu bashannansiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Akka isin irraa barattan hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Jaalaluma teetii takkana na gubdu jaalaluma teetii takkana na gubdu silaa